بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما جمدوتا رقيفتوت درسي مهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكوني تسنتي صدومي تدفادا بكم الأمن الرأتي بنا أقسام شركي الرا لما دبنه كدرا الشرك الأكبر كلما دامو الشرك الأصغر وان جري لمان الدنجر اللي مرا دبني أكم موتو ولتلفو اللي قبده أرامو كسدف فادا كيسان قودانيتي الشرك الخفي شركي ركتادا. قال رحمه الله النوع الثالث هو الشرك الخفي فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري. أديني صحان علماء هدوت صحيح أديني صحيح. شرك الخفي جتون هو مالي شرك الخفي جتون شركي أكتو تأكتو مالي إبادان أصلي وني نميتي دلقاجرو وان ربي دلقو ربي دلقاجر نميتي ربي دلقاجر هم بيكو نمني رت أباسا مالي هم بيكو نمني براي رت مالي صلاة أجرة أكا رسول صلى الله عليه وسلم جدان اتمال جدان نالينو ألا أخبركم ألا دقايا أواج دقا دبرسا إما أسفولنا تقرقلا انتبهوا أخبركم إسني أوديسا بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ومسيح الدجال الرأ إسني صدادو إسني فيما مسيح الدجال وانو وان إني ديمون وان بفايسا أكاتا إسا أكاكو إسا هماني جنان صحابة لكي مالي صداتن dhuguma sodaachisa sayyaa inni keessatti aziizu masih dajjaal hin seenu dhugumatti namni imaana qabuun sodaata. Sahaabaan sodaataniit imaan isaanii warra guutuuti yaa rasuulallahi maa akkanatti sodaachuu kun akkanaa kun maal inni jedhanii isaan ajabnaan laasa kasanirra sodaachisu jira jeen rasuulli sallallahu alaihi wasallam maali jedhanii yaa ergamaa rabbii. قالوا بلى يا رسول الله مال لغا يا إرقما ربي مال إني جنانين قال نجد الشرك الخفي شركي لوكتا شركي لوكتا انك أكام جنانين شركي كان قوة برات اللي قوتني علماء نرادو بطري آخرت سنزو بدا شركي خفي رجان شركي خفي يجون شركي لوكتو تيونا من شتات مالي نمني براه الرامبين يقوم الرجل فيصلي نمتين تابتان صلاة نمتين صلاة تابتين صلاة جان نمتين dhaabatee in salaata jedhan salaata kana namni waa ittiin ergine ufumaaf aadii ofiis akkuma dur salaatuuf dhaabate namichi kun rabbuma ofiitiif dhaabate na argiif hin dhaabanne isa awwalaa salaata kana salaatuma nagaa salaata taa jira. Eegasii namni wayii irra bahee namni wayii itti dhufee isa bira yookaan qaraatii isaa namni caqase isa quraana jaharii godhee ol fuudhee faa qara'aa jira yookaan quraana iyyuu qara'aa jira namni caqafnaan ol fuudhee sooftii bareechise agafe ويزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه نمني تجرى إذا لالو يوكا نمني هدون يوكا موتو تقنو جرى إذا لالو يو أرجيت ننجر نمني نمل أتجريت اتوب تسبيح اتدبلي قراتي اتدبلي ركوع هن تلچه وان دوری چالا وان آدھا کتی صلاتو
caala itti dabale bada salaanni isaa bada qaalichi rabbumaaf salaata akka gaariitti salaata isaa kana bada jedhan akka jedhaniifi salaata kana yookaan immoo qaraatiin isaa kun bada likkii malee bada sooftiin isaallee waan biraati yoo immoo homa jirtu himan homaan qabu yoo homa jirtu himan yoo namichi kun salaanni isaa aadaa wayita kulli akkasuma ta'e yoo qaraatiin isaa immoo aadaa akkuma jirtu san taate homa jirtu himan homaan qabu suni garuu inni san dalaguu miti haa arganii jedhee inni dalaguu miti namni biraa yoo dubbate yoo re'aa asumaan keessa hin jiraatin homaan qabu. Hadiisa kana Imaam Ahmad hadiisa Abii Sa'iid al-Khudrii irraa odeessanii warri sunanaa namni biraalleen odeessi akkuma asin dura isiniif tare. Maarree anmaa shirkii irraa kafiyyii jenne maaliif kafiyyii jedhanii jennaaniin isatu dhokatee insaan argama waan haqaa keessatti dhokatee dhalata maal waan haqaa keessatti dhokatee dhalata jechuun namichi salaata rabbumaaf salaata gaha namichi wayta salaata salaatu salaata ofii rabbumaaf salaata akkanami namichi wayta zakaa kennatu zakaa ofii rabbumaaf kennata awwala saniin garuu namni argee mukaa qooda jennaaniin akkana godha jennaaniin itti dabalee itti wannoo godhee salaatallee tolchuu itti jammaree sagaleellee ol fuudhee waan duraanii caala achiin itti seente malee awwala rabbumaaf dalage kafii wanni jennuuf maali namichi ammoo osoo sujuuda godhee namaa sujuuda osoo godhee rabbin godhini nama kun sujuuda bu'in argitanii mukatti nama mukaa sujuuda godhu taabota nama mootu gamootti sujuuda godhu nama hujubaatti sujuuda godhu nama hambaraatti sujuuda godhu hin argitan kun hin argamaree zaahiruma argama namni wareega kennu wareega sheekuse wareega qabdal qaasim wareega rasuulaa jedhee ka kennu kun zaahira argamaree yookaan almadad jedhee madada na dhaqqabi jedhee yoo ka zaahira kana godhatu taate kun homaan qaburee zaahira argama kuni shirkii zaahiraati kun namichi salaatu immoo isa malee namni biraa irraa hin beeku waan tokkollee waan takka namni zaahira kana argu waan irraa beeku hin qabu waan irraa dhagahu hin qabu qaraatii irraa dhagaa malee namni kun bada qaraatii tana kanaaf ol fuudhaa jechuu namni biraa wanni irraa dhagahu hin jiru inni ree waan dubbanne isarrallee homaan dhagayan isarrallee homaan argan kanaafi kafiyyii jedhamtee jedhama kanaafuu warri gariin anwaa'nummaan shirkiituu lamatti qoodamti jedhan sheenillee ganaa dubbii kana hin dubbatanii gara akhiraatti rahmatullahi alayhi hin dubbatan shirkiin jalii fi ta mul'attu ta dirree baatuu fi wakafii dhokattuutu lamaanuma kanatti qoodamti saditti qooduun akka ammasitti isaan qoodan kun akka bakka hedduutti qoodan hin jiru jedha isaan ummaanuu sheenummaanuu rahmatullahi alayhi fataawaa isaanii keessatti lamatti qoodan lama malee hin jirtu jedhan akkamin jennaan shirkii akbarii shirkii asgarii shirkiin kafiin hoo lachuu qixxifti jedhan lachuu qixxif sifa lachiituyyuu jedhan shirkiin akbarilleen shirkii jal'ii fi shirkii mul'ataa ol bahaa fi shirkii dhokataa qabdii jedhan uf jala shirkiin asgarilleen asgara haa taatu ta mul'attuu fi tammoo dhokattuuf jalaa qabdi jedhan akkanatti kuni jara lamaan lachuu keessattis bifa tahee argama adda tahee lakkaawamuu hin qabu jedhani fataawaa isaanii keessattuu akkas jedhani ilaala achi keessattuu fataawaa isaanii keessattuu akkas jedhani ilaala shirkiin tun immootu akka isiin sodaachiftu akka isiin wanni isiin beekamne shirkiin asgarri tuni shirkin kafiyyiin tuni akka tirata micii ka halkan deemtu dukkana keessa akkasitti namni san keessa erga asimiti yoo si jalaa deemtee sitti yoo sitti ejjattee si ciniinte malee naadira namaattu arga hin argu tammoo dukkanaa fi karaa malee namatti deemtuu eessatti arga
garacha argituun qabdoomi shirkiin akkasitti namatti deemti dhokata jechuun wanni amma itti wal fakkaatan wanni itti wal fakkeesse hadiisni rasuulli sallallahu alaihi wasallam dhokata keessatti jechu dhokata keessatti walitti fakkaatan kanaafuu rasuulli waan beekaa dalageerrallee sitti maganfadhe waan immoo wallaalaan dalageerrallee sitti maganfadhe jedhan du'aayi keessatti guyyaa qiyaamaallee warra akkas na haa arganiifi na haa dhagayaniif kennu salaatu soomu sujuuda dheeressu martinuu warra na haa arganiif hajju baruu in hajja jedhanii baruu in hajja bari balbaluu majjima bari balbaluu lakkinafu maal naan jedha namni yoo ka jedhuun qalbii isaa keessa jiraate maal jedhaniin guyyaa qiyaamaa jedhe rasuulli sallallahu alaihi wasallami idhaabuu deemaa jedhan jedhe rabbiin hadiisal qudsii keessatti deema ila alladhii kuntum turaa'uuna fi ddunyaa warra na arganiif dalaydaniin duniyaa san bira dhaqaati deema isaanirraa fudhaa mindaa keessanii jedhani mindaan keessan danaanni keessan nu bira hin jiru jedhaan rabbiin danaanni keessan kana arganii dal namicha saniif deema isa gaafadha akkuma warra shirkiidha maal jedha rabbi warra waamattan san dhaqaati muka keessan dhagaa keessan awliyaa keessan waan waamattan san dhaqaa jarri isinii haa magantaa isinii haa dhaabatanii isinii sawabaa kennan jechi deema mindaa isinii haa kennaniyya akkuma san warri na argiif namaatiif yoo ka dalagellee taate namicha san bira dhaqi jedhaan rabbiin guyyaa qiyaamaa deemi irraa fudhu jedhaan fanduru laala hal tajiduuna indahum jazaan waa mindaa wayi bira argattu isan biraadha dhaqaa gaafadhaa jedhan maal argatan tawfiitiif hujinkaa jirani nami tawfiitiif nafsun يوم لا تملك نفس لنفس شيئا قويا نفسين تكلي نفسي تكلي هما بكمون هما ندابن ويران ديبن هما تك وفي رأيين ديبن تمال مرة ديبن وفي فو وانقو تمال لما قوتي قومي يجي نجر عكاس كأمر يفو جلساني تكون أما شيني أكيكا ما جان شيني قال رحمه الله ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين شركين نوع ملمتي قدمون هندن داماجا أكاكو لمتي بافمون شركي له ندن داماجا أكاكو سلمان مال جنانين فقط لو ما جلت قدم سدين بربادو يجو أكبر وأصغر قدا في تكا بس شركي قدا في شركي تكا قنما شرك الخفي نوقف كنمال تهجناني أما الشرك الخفي فإنه يعمهما جرلتشوك اتسا بفلتشوك أبالتشوك يسا سينون قبا بفلتشوك وفمون قبا جللتشوك قلو دندايا كنافي جلان فيقعوا في الأكبر mee akkamitti sheekaa eega akkas ka jennu taate akkamitti jala galare akka itti jala galu shirkal akbarii keessatti kafiyyiin akkamitti seena yoo achi seenta yoo akkamitti achi jala seena ka jettan taate akka munaafiqtootaati jedha rasuul wanne shayni rahmatullahi alayhi akka munaafiqtootaati shirkii munaafiqtootaati jedhan shirkii munaafiqtoota شركان أكبر إذا منن قروا ظاهرة كان أمن جراني مسلم وجه صلاة زكاة باسا حجي ديما رسول وجه جهاد ديما ما كان ونك لغني لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم yoo nutti beekame lafarraa nu gatanii morma nurraa guuranii jechuu kana sodaafi warra horii kenna nurraa saaman jechuu sodaafi nu islaama jedhaniitiniin mataa dhaaban wachaba namni hin argine hin salaatan wanni masjida dhufaniif haa namni arguuf wacha dhufanoo وذا جاء ولا سلام قاموا كسالى وفي نياتا dhufanii bar
nyaataa salaata tokko azaanii balaa gizee hunda azaanni kun asuma dhufannoo jedha. Namni akkana jedhullee asumaan of eeggachuu qaba. Of nyaataa ka'an haga achii bakka sanii badaniif salaata dheeressi salaata maalii godhe imaamni kun salaata namichi kun salaata dheeressa namichi kun salaata akkana godha namichi kun salaata ambiqaasa salaatte namichi achillee muazzina qiyaamaa itti dhaaban damasila jeen muazzina qiyaamaa itti dhaab imaama qiyaamaa itti dhaab warra achi keessa jiru kana zikrii rabbii godhachuu takka ittiin dhiisu. Maali mutaajjala dhaabate saree mutaajjala dhaabate inni achi dhaabatu iyyuu hin fedhu maaliree wanni dhufeef akka isaanii mootu inni kaafira namni isaan hin jenneef akkammoo of keessa dhoysuuf shirkan qabiyyee kanatu isa keessa jira haga gadi qajeelatti dhoyfate akka waa isarraan beekamnetti akkasitti dhoyfate jechuudha. ويكون الشرك الأصغر شرك ويكون في الشرك الأصغر شرك الأصغر كيست الله انت أكبري كيست منافق توتا مثال ليسا أكمل إنه يفتن وشرك أكبر قبل كفر أكبر قبل شركي مشرك توتا قروا مشرك ما ظاهر الإسلام كانت نمني تدول انجر كنوا صلاة أم باوجين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله جران قرآن قرآن جهاد ديما زكاة كنن ويتنمني ونو جدي دور قتني مالي أكلن يرغت كيس إساني تو برنو إجولة تنا بلبوتة نتيسي نمالي ويتأدبهن ويتأدبهن مالي وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم جان ويتا ورا وردو إساني هقنتو إساني تكوابهن ونسوجيني برا جرى خنا مو أكفر بر إجولة تنا في أكنهم فيني نغتي نفتي لفرانو دبرسيتي يجعفي مالي maal isaanii wajjin jirre kanneen gowwoota wajjin jirra gowwoota faatimuuna Allah habbiin gowwoomsan ummata islaamaa gowwoomsan rabbi maal gowwoomsan nafsee ofii gowwoomsanii rabbi maal kijibsiisan nafsee ofii kijibsiisanii shirka asgariin keessatti ta'uunoo akkami jennaan misaalli isaa akka riyaa'aati. Riyaa'ni hin mul'ature أول أصلين إسال لين إبادة نجايات أول هندين إساوي التكو إبادة نجايات هم ولا تولي مه هم ولا تولي أصلين لين إبادة نجايات وان إبادة نجايات أيف هندين إساوان إبادة نجايات أيف نمني بدو تلال قالوا إني كيسة بدي قدات التلوفي بدين التلوف تمالي namichi waan silaa rabbii ufiitii dalagu namni biraa na haa arguu jedhee dalage na haa arguutu itti seene na haa dhagayuutu itti seene na haa ulfeessuutu itti seene kanaafi irraa eeggachuun irraa fagaachuun barbaachisaadha. Akkasitti shirkal asgarii jala seenee shirkal khafiin riyaa'ni akkasitti jala seenee isiitti illee akkasitti seenaa shirkal akbarii immoo karaa munaafiqaatiin itti seenaa dhoyfateerree inni itti deema jechuu maal tahiree gaafa kan ammoo fa inna shirkal khafiyya fa innahu ya'ummuhumaa jara lachuu qixxisa gizee tokko shirkal akbariin keessatti argama shirkal khafiin أكبري أدى يسينو سلا والبونمتو شركة خفي لين اسمه كيسة أرقم شركين أكبر كموكا سجودة ودو كنما براو عمتو أكبر شركة الخفينو كمنافقاتي تولي جيجي قريو أصغرين كيسة أرقم أصغرين كيسة أرقمون أكامي جناني أكريعاتي نمتش أصلي إبادانا رب موفيتي فقونا eegas immootu xiinxanaan itti seene gaas jalaan na haa arganii na haa dhagayanii sagalee tiyyaa bareedu boonnoo kiyyaa yookaan mootu salaata dheeressuu kanumaan kanatti argamee jedhan. Kanarraa fuudhanii ulamaani waan jedhan kana osoo dur hin jenne dura
asitti ammallee waan irratti wal biyyi xiqqoo khilaafa qabdutu jira. Maali jennaani asliin ibaadaadha rabbumaaf ta'e sahiha wanni namichi godhu asliin ibaadaa ofii immoo waan biraattu itti seene shirkal ibaadaa jedhaniini kuni zamana warra amma muhaqqiqtoota warra ammaa kana irraa dubbata malee warra duraanii keessa hin argine ani. Kuni maal jedhan shirkal ibaadaadha jedhan. Shirkal ibaadaa ka jedhamu kun akkam jennaaniin namichi amma fakkeenyaaf namichaan dhiini wanni sukkarri sitti jira nama maraajuu rabbi haa fayyisu nama inni qabee kammoon qabin rabbi irraa haa tiisu sukkaaratu itti jira deemi jedhaniin atibbaani deemi jedhaniin deemsa dheeraa deemi jedhaniin kiiloo 2-3 kiiloo tokko deemi jedhaniin. Eega deemsa taate silaa deemsa eega deemsa taate aniree amma kiiloo kiyyaaf deema deemsa deemuun kiyya deemuudha haga badhee keessa gara arge karaa fi yonnoo keessa olii gad deemu ka'ee siniin bakka jira xawaafa dhaqee xawaafa deema xawaafatti seene doorii gubbaa fa'aa doorii lammataa yoo xawaafe sa'a kaamila deema namichi deeme gaa amma waa lama tositti walitti qabame gara kaaniin atibbaani deemi jedhaniini anjaa ofii deemsa ofiitiifuu deema inni immoo deemsa sana irratti fayyadama jedhee deemsa sana ittuu fayyadama jedhee nagaan xawaafa dhaqee xawaafe kam tahaa jedhan sahiihuma tahaa jedhan irra caalaan maa'idha lakki sahiha maal asliin ibaadaa hundeedha tama rabbiitii kun amma faayidaatu keessatti argame malee faayidaatu keessatti argame malee hundee namichi amma lachuu walitti qabee jira. Deemsa ofiillee argatee ibaadaallee argatee lachuuyyuu jira. Akkuma san namni tokko soomatti ajajan soomi jedhaniin yoo soomi jedhaniin sooma kana silaana ajajanii eegana ajajanii maarree isniinaa fi hamiisa yookaan immoo guyyaa biraa rabbii jedhee sooma maal silaa qooqa koolu maal godhaa silaa ka dheeddu dhaabatee jedhame gafaan hidhame maarree maal silaa natti naan jirtu maal godhaa egaa soominaan jedhan sooma qajeela sooma jedhee soome niyyate sooma dhibdee irraa soomu taha moo sooma immoo rabbiif soomu taha eeganiyyate lachuu isaa guutama tun silaa niyyaan barbaachiftu isumaa guutamti wanni inni niyyatilleen isumaa guutamaa jedhan niyya isa wanni inni niyyatilleen isumaa guutamaa jedhan maalitti hadiifni dalliin isaanii qawiin kagaafa rasuulli sallallahu alaihi wasallami yaa rasuulallahi yoo haadha manaa teennaa wajjiin rafnee fedhii kennaa fi fedhii isiillee guunneetiin hin jenne hin sawaabeffamnaa jedhaniin hin sawaabeffamnaa kanatti sawaaba argannaa jedhaniin jawaaba in argattan jechuu itti dhiisee rasuuli odoo gara biraatiin deemtaniitiin haajaa keessan kana gara biraatitti fixattanii hindiloytammoo hindiloytanii himmaasitoytammoo himmaasitoytanii himmaasitoni akkuma san gaamallee warra keessanii wajjii wal irraftanii haajaa walii fixuun akkuma san sawaaba keessaa argattanii jedhe kunoo kana keessatti gaa lachuutu walitti argame lachuutu walitti qabame haajaa fixanilleen argame uftiisuulleen argame lachuu haajaa keetillee ka warra keetillee uftiisuulleen argame gaa walitti qabame kuni dalila qawiidha intaa jedhan duuba amma ulamaani asirraa fuudhanii shirkiin akbarri lamatti qoodamaa jedhan waan ammaa suni kanarraa fuudhanii shirkiin akbarri lamatti qoodamaa jedhan akkamitti jennaan jali tokko ka mul'atu shirkii akbara ta'ee ka mul'atu ka namni tokkolleen hin shakkine sujuuda namaa godhu ka muka addatti qabu
كموتو مدد يا رسول الله مدد يا شيخ حسين مدد يا بالقاسم كجر قد أنا ما براتي نظري كقول كرجع هو براتي كرجلشو كوني شركي ظاهرات كالله زالي زلازاي شركي ظاهرات طاله شركي ركعتانو أكبر تهي ركعتانو شركي منافقات شركي رياءات أكملت إن ممول أتوله ظاهرة كانت شركي رياء مولاتو وبإني شركان أكبر إسلام هاتو رختا مالي منافقوني وفكيسة تلويسن وفكيسة تلويسنيت شركة إذاني كان وفكيسة تلوكتاني لويسنيت نو ورعمنا جلانين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أترجم ربيك نربي تأمني جلانين ربنا سبحانه وتعالى الله يعلم إنك لرسول ربين مو أترجمها إساتو إن بيك جيه قالوا ربين رقابة جيه إن المنافقين منافقين حفظوا جيه تجيب اللهم حفظوا جيه وانجر أنكنا كذا أمنتي ويتو نمني جري ربنا كسيلني رسول ربي تبيسي مسلم توتال بيسي ربين إيه يو أكنا تهي ورما جلي في خفية تقود مجد شركة الأكبرين جليين كالبهار كمول أسوكنا مرتين أرغو خفيين هو كمنافق توتات مسيدة والإنساني نولين يادني ولين أغاني جهاد وحجي ولين ديما غرو إذا ورا كثير يجو شركة الأصغر اللين أكما شركة الأكبرين جلي في خفية ملأتا في ركتات تقودم شركة الأصغر اللين لما تقودم جان أكم لما تقودم جناني كملأتان كاكمي كملأتا جتون ما شاء الله وشيت وانا تفيتي في ربي في ديار تاجا غالبا نمني كينا ربي اندره نما سندرس نما تاجا مسندرس وراوان ما سنفيتني في ربي في التاجا وربي في وان سنفيتن تتهنجل نادر هو تاي مالي كان شركي والكتيسو تها نبين كنا نتبيه خنجر هذه دي غران هذه أنا ترجع كابانين بيتي جلا أيان هم بيكجر أتيتي ورا كنا هم بيت غدا ورا كنا هم بيتي كوني إفقلا أولبها لوكاتاني موتو يا رياء سركالا سواري يزد لوكاتا رياء ماري همول أتوري أصلين إسا ونين دلاغون أصلين إبادة صحيح صلاة يو صلاة نغم ربي صلاة غرو إتي مكان إتي رفتغاتي نمار جنانين سغالي نسا بريدا يجو نمني چاقاسي جنانين إتو أولو بي سغالي قرآن قرآن جرا إتو أو بي سغالي أناهو وان كنمر الروان كن كنت دبتموف إرّا إيني وان آخرات نبلس وان آخرات نيرئسو وان قيا بري نهنجسو إرّا وفاعينو جرا أمان تسمكي يا درسك يا سمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.